Oduu cabsaa. Humni TPLF mo'amuun adda waraana kaaba Walloo gadhiisee akka ba'u dirqamee jira. Yeroo ammaa waraanni gadhiisee ba'aa jiru eessa ga'ee akka dhaabbatu ifa miti. Torban kana keessa waraana dhaabbii hin qabneen rukutamaa jiraachuu keessumaa humna qilleensa irraatiin ta'uu dhaga'amee jira. Adda waraana irraa odeeffannoo amma nu qaqqabeen gootichi raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa sa'a 2:00 irratti magaalaa Roobitti to'achuun gara fuula duraatti socho'aa akka jiru dhaga'amee jira. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Odeeffannoo asii olitti dubbisnee fi kanneen wal qabatanii jiran isin biraan geenyaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Wayyaaneen mo'amuun adda waraana kaaba Walloo gadhiisee akka ba'u dirqamee jira. Wayyaaneen ji'a tokko ol karaa kaaba Walloo waraana bantee turteen hidhattoonni ishee akka harca'an kaaba Walloo gadhiisee ba'uun dirqamatti ta'ee jira. Kana immoo TPLF ibsa guyyaa har'aa baaseen amanii jira. Kunis waraana Walloo irratti banameen humni waraana wayyaanee jalaa hir'achaa dhufuu isaatiin ta'uu hiikamee jira. Humni qilleensa biyyaa rukuttaa dirooniin deddeebi'ee irraan ga'een TPLF gatii guddaa baasisee jira. Hidhattoota isaas wareegama guddaa kaffalchiisee jira. TPLF kana kan murteesseef dursee ta'us yeroo ammaa sababa qabsaa'onni isaa jalaa dhumaniif dirqamatti ta'ee jira. Yeroo ammaa waraanni gadhiisee ba'aa jiru eessa ga'ee akka dhaabbatu ifa miti. Torban kana keessa waraana dhaabbii hin qabneen rukutamaa jiraachuu keessumaa humna qilleensa irraatiin ta'uu dhaga'amee jira. Guyyaa kaleessaa humni qilleensa irraa rukuttaa cimaan erga irra ga'ee booddee galgala sana gadhiisee ba'uun akka dirqamsiise odeeffannee jirra. TPLF guyyaa har'aa guutummaa guutuutti gobiyyee gadhiisanii ba'uu isaanii dubbatamee jira. Akka inni gadhiisee ba'uuf kan dirqamsiise immoo rukuttaa diroonii addaan cituu dideen kan jettu odeeffannoo argannerraa ni ibsa. Humnoonni wayyaanee meeshaa isaanii dhiisanii baqachuunii fi miidhaa guddaa akka irra ga'e dhaga'ameera. Kanumarraan kan ka'e reeffa isaa illee osoo hin fudhatiin akka baqachaa jiruu fi hooggantoota isaa keessaa kan wareegaman illee ni jiru jedhamaa jira. Odeeffannoo amma nu qaqqabeen adda waraana irraa gootichi raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa sa'a 2:00 irratti magaalaa Roobitti to'achuun imala isaa fuulduratti socho'aa jiraachuu dhaga'ameera. Kun immoo injifannoo guddaa raayyaan galmeessisee jiru ta'uu beekamaadha. Kanumaan wal qabatee guyyaa kaleessaa gootichi raayyaan ittisa biyyaa gobiyyee to'ateera. Gootichi raayyaa ittisa biyyaan kan hoogganamu waraanni Walloo cimina waraana adeemsifameen gobiyyee to'atanii jiru. Gareen shororkeessaa TPLF yakkottee nabaasii jechuun sululaa fi boolla osoo hin jedhin fiigee baqachaa akka jiru odeeffannoo guyyaa kaleessaa arganneen dhaga'ameera. Booji'amtoonni lakkoofsa hin qabnes booji'amanii jiru. Waraanni TPLF hiriirsite hedduun ishee barbadooftee jirti. Tana booddee uummanni Tigraay dirqamaan dargaggoota dursisuullee waan qabaatu miti. Dhumaatiin TPLF hamma ta'uun ni beekama. Gootichi keenya raayyaan ittisaa wayyaanee hanga dhumaatti geggeessee deebi'uun seenaa guddaa galmeessisaa jira. Injifannoo yoomiyyuu kan raayyaa ittisa biyyaati. Karaa gaarreen Baalaagoo jedhamuun waraanni adda ta'e guyyaa kaleessaa geggeeffamaa ooleera. Odeeffannoo iddoo sanaa arganneen mishigiin TPLF murteessoodha jedhamanis cabanii jiru. Odeeffannoo naannoo sanaa ba'aa jiraniin mishigiin jira keessaa tokko hafee akka jirus dhaga'amaa jira. Gaarri Baalaagoo gaarreen wal qabatanii kiiloomeetira baay'eedhaan uwwifamanii jiranidha. Daandii Taakuleeshiin kan jiruu fi karaa Gobiyyee kan jiru gammoojjiin Baalaagoo gara Laallibalaa fi Gaashanaatti kan geessudha. TPLF weerara marsaa sadaffaa isaatiin gaara Zoobil booddee qobboo akka qabateen ariitiin gaara Baalaagoo qabatee jira. Gaara kana irratti waraanni erga jalqabee hedduu tureera. Haa ta'u malee gootichi humna qilleensa irraa garee shororkeessaa kana akka sodaa guddaa keessa galchuun guyyaa kaleessaa adda waraanaa Baarhallee, Raayyaa fi Adargaraas jedhaman sadeenitti wayyaanee daaraa bootoroo gochuun kisaaraa guddaa ishee irratti galmeessiseera. Kan dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee har'aaf odeeffannoo qabannee dhiyaannee asuma irratti golomnaa turtii gaarii qabaadhaa jechaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa galatoomaa.